Industiriin godoo imala ce'umsa teekinooloojiif ga'eessaa gumaachaa jira. Dameewwan dinagdee damdaneessa jijjiirama bu'uuraa galmeessaa jiran keessaa industiriin godoo isa tokko. Industiriin godoo ce'umsa teekinooloojii bu'aa beekumsa mandhaleen hoogganamuun guddina dinagdee mirkaneessaa jiranidha. Mootummaan naannoo Oromiyaas inisheetiivota bocee hojiirra oolchaa jiru keessaa misoomni industirii godoo hojiirra ooluu isaatiin dameen ogummaa bu'aa qabeessa ta'aa dhufeera. Kilaasteroonni industirii godoo hedduminaan ijaaramaa kan jiran yoo ta'u, ji'oottan sagalan darban kana keessattis kilaasteroonni 9,376 ijaaramanii tajaajilaa qophaa'aniiru. Dargaggoonni industirii godoo kanarratti bobba'anis yeroo gabaabaa keessatti hojiitti bobba'anii bu'aa qabeessa ta'aa jirra jedhu. Gurmaa'iniin dura nuti akkuma beekamu dargaggeessa barnootarra turre hojii mootummaa qofa eeguu utuu hin taane immoo nutis carraa tattaaffii mataa keenyaatiin mootummaan akka gurmeesse hojiitti nu galchullee mootummaa wajjin mariillee goone mootummaatti iyyata galfannee maal jenneen amma gara maashinii liiziidhaan bitannee maashinii guddaa naannoo miliyoona 3tiin bitannee hojii keessa jirra jechuudha. Kanaan dura waan nyaannee bulu kan hin qabne amma ofirra dabarree namoota biraatiifis carraa hojii uumaa jirra jedhu. Hojiin irratti bobba'anis bu'aa qabeessa waan taaseef yeroo gabaabaa keessatti liqii fudhannes deebisaa jirra jedhu dargaggoonni kunneen. Adam Yoonaasii fi roota isaanii dargaggoota akka shaggaritti keessaa tokkodha. Akka kutaa magaalaa Koyyeeffachee aanaa Tulluu Diimtuu keessa lafa gurmii keenya. Nuti akka Tulluu Diimtuutti gurmoofne carraan hojii nuuf kenname duraan nuti nama daabboo tokko nyaannee hin bulleetu. Har'a garuu isarra darbinee maatii keenya jiraachisaa hojjetaan nu jala jiru nama 8 hojjetaa nama 8 kana jiraachisaa ofii keenya illee hojjetaan darbinee qusannoo nuti illee baankiidhaa qabnu jirama. Maashinii mootummaan nu bitee kaapitaala Oromiyaadhaan isaan maashinii nu galchee birrii illee baankiin akka haala nu mijeessu baankii siiqqirraa birrii liqeeffannee jirra. Kana hunda mootummaan haala hunda nu mijeessee haala kan hin gunnees ulaagaa nu guujisee maashinii kana birrii miliyoona 2.8 nu galche. Har'a garuu birrii kana persentaalii ta'e galchinee jira. Yoo xiqqaate persentii 80 akkabaabii galchinee jira. Sadarkaa kana dhageenyeera. Nuti immoo qusannoo kan nuti qusannee baankiidhaa qabnu. Yoo xiqqaate har'a naannoo kaapitaalii keenya kashii kan nuti lafaa qabnu birrii miliyoona 4 siqa. Karaa kanarra deemuun daabboo nyaachuun baay'ee ulfaataa ture. Har'a garuu mootummaan nuuf haa jiraatu agalatoomu bara ce'umsa kana keessatti shaggara ergachuu dhufee jechuudha. Of dandeenye daabboo nyaanne hojjetaallee maatii keenya illee jabeessinee akka dhaabban goonee jirra. Hayyee maqaan kiyya Xalaawun Taambiruun jedhama. Hojii gaggeessaa waldaa kanaati. Waldaan kun kan hundaa'e miseensota 5 qabateeti. Miseensota 5 kana keessaa dubara 2 fi dhiira 3 ta'eeti kan bara 2017 hundaa'e carraa mootummaan nu uumee jiru irratti qoomsa godhachuudhaan fayyadamummaa dargaggootaa mirkaneessuudhaaf sosochii mootummaan gochaa irratti fayyadamuudhaan yeroo ammaa kana haala bareeda ta'een hojii hojjechaa jirra. Dhugaa dubbachuudhaaf magaalaan Shaggar egaa hundaa'e dargaggeessa giddugala godhachuudhaan bulchiinsa magaalaa Shaggar dargaggeessa gurmaa'ee hojii ofii akka uumachuu danda'u akkasumas biyya kana keessatti fayyadamummaan dargaggoo akka mirkanaa'uuf hojii bal'aa hojjechaa jira magaalaan Shaggar. Nuyis bu'uuma firee sanaadha. Kanaaf kunis itti cimeetii itti qabaata. Maqaan koo Mangistuu Fakkadaan jedhama. Waldaadhaan gurmoofnee mootummaan mana kana nuu kenne. Hojii hojjechaa irra hojii waldaadhaan amma hojjechaa irra kanarratti immoo 4 taanii gurmoofnee amma ijoollee kan biraas dabalannee amma hojjechaa irra. Hojiin isaa baay'ee bareedaadha. Bareedee hojjetamaa irra gabaanis nu baraara amma sirriitti hojjetamaa irra. Waldaadhaan gurmoofnee hojjetaa jirra. Hojichaan fayyadamaa jirra. Ijoolleen dabalamtee hojjetaa jirra. Ijoolleen kan gurguranus kan hodhanus baalamaan dabalamee hojjetaa jirra. Biraandii magaalaa Aggaaroo ittiin hojjetamees gurgurtaarra oolaa jira. Shamiiziinis jaakkeettiinis hundinuu qamisiin kan dubartiis hundinuu hojjetamaa jira. Bareedaadhuma jira.